Yes. Akkuma Junaidi Saddoo godhaa ture san jechuudha walumaa galatti. Akkas ilaal hin danda'amu. Salpha Oromoon takka wal dhibeen beekuma Habashaayyuu fidanii nyaachisanii obaasanii mi. Yes, waalaikum garuu mootu wanti amma godhame immoo Oromoof yaadanii hawaasa achi jiruuf tajaajila gahaa kennuu barbaadanii osoo hin taane uummanni ka barbaadu jechuudha. Ifaa Booranaaf gal Baaletti as qoodu humna ibsaa elektirika haada ibsaa jechuudha. Ka Baaleef gale Booranaaf qoodu bishaan gahaa dhugaatii ka bakka argatti gammoojjii Baalee fi Booranaa keessatti Oromoon dhumaa jiru kana bishaan qotanii bishaan Baaleen keessaa bahe tubboon harkisanii Booranaan geessu. Ka Booranatti bahemootu Booranaa fuudhanii Baaleen geessu. Siigale xaa'oo yeroo midhaan facaasan yeroo gannaa Baalee firan Booranaaf qoodu. Ka Booranaa firan sanyii filatamaa fi dawaa beeyladoota waan garagaraa kana kiniini tola raabsu mootummaa yoo qabaate yoo horsiisee bultoota Booranaatii kenne horsiisee bultoota gammoojjii Baaleetilleef qoodu malee Oromoon ka isinirraa eegu lafa Baalee fuudhanii Booranatti muru lafa Booranarraa fuudhanii Baaleetti muru no kan isin hin gaafanne qotee bulaa Baaleen jiru tokko isaan gaafatteeni mee maal isinii qoonna Booranarraa yoo jedhe faayidaa qotee bulaan taaptaap godhameesin faayidaa qotee bulaan siigalee faayidaa qotee bulaan Booranaa argate ka Baaleen hin jirre san Baaletti argachuu fedha malee horsiisee bulaa Booranaa tokko soo gaafatte waan horsiisee bulaan haroo Dumalee fi Dagas xarafa Sumaalee jiru ka Baalee argate waan Booranaan keessa hin jirre akka kennituuf si gaafata malee wankuma lafa Baalee ciriinaa kenni yallam wanna akkas jiru. Uummanni daangaa gubbarra jirullee faayidaa sayyoo beeke si gaafata malee. Ajaa'iba garuu dinagdeedhaanuu kuffisuu ta'a. Qamadii malee wallahi wanti naannoo sanii deemu eessa deebi'a garas deebi'a bargaafasan. Baalee keessaa dhiisee gara Booranaa deema. Wanti hundi dinagdeedhaanuu biyya san ajjeesa. Amma leencoo baatii fa'aa mormaa jirani garuu namni warri aangawoonni xiqqoo Baalee keessa jiranii fi warri ol jiran takka amma leencoo baatii waan kana dura dhaabbachuu yookaan mormuu isaa natti tolee jira. Garuu hundi mormitu rakkoon. Ergamtuun baay'een. Hundi mormitullee kan mormituufillee koomeentii amma anaafatti asitti kennaa jirru kana beekuuf jetti jedha. Namoonni tokko mootu gaafa Adaabbaa, Kokossaa, Nasaboo waan akka Dodolaa kanneen kan Arsii lixaa keessa lafaas godhan kana yeroo mormitaniin arga. Calqaba kun rakkoo miti. Sababa yoom mormamne? Maaliif akka ta'e beektaa? Yeroo sanuun mormamne barkun. Hin mormamne sii galee jechuun namoota bilchiginnaan ergatu tokkotu waan akkasiisan kaasu argita beekta ila. Abdiin kinoo nama Baaleeti. Baaleen jiraata garuu mootu Baalee maqaa lafaati malee maqaa gusaati miti. Duris yoo ta'e yoo Baalee as ce'ee Arsitti Dodolli ka Baalee ta'e layni jidduu jiru sun hin jiraatu Arsii fi Baalee tokko ta'uu walitti tokko. Yoo asii achi Arsiin ce'ee achiin gaasaraaf maaliin kun gara Arsiitti as makaman diidaatti rakkoo tokko hin qabu. Uummatatu iyyuu lafa san keessa ka jiraatu lafti sun Baalee jedhamti malee Arsii. Siigalee kana waan irra barannee miti qaaqa. Ayyoonni dur yoo mammaayitu maal jetti beektaa? Naadira Baalee fi diida'an keessa hin jirre arginee mi barana jetti. Arsitti yoo jettu waan Baalee diida'a keessa hin jirre kana eessaa fuute waan addaa waan badii waan safuu yoo ati hojjette siigalee. Kunuyyuu tokkummaa uummattoota sanii ka cimsu jechuudha. Namoonni waa'ee Dodolaaf maali jedhan kunniin suni garaagarummaa hedduu qaba waan tokkoo miti walumaa galattu. Bar Booranaaf iyyuu bara osoo lafa xiqqoo lafa akkuma Dodolaa fi maalii kana ta'eeti rakkoon qabu. Bilakka seena qabeettii waan taateef haganaayyuu kan haasofsiise sa'aa kanatti sanuu. Isaanuu sa'aa kanatti wanti waan kana fidaniif uummanni kun sa'aa kanatti nu mormu jedhanii waa yaadaniif. Boru asitti hin dhaabatan uummanni kun. Shawaa lixaatirraan fuudhanii naannoo Amaaratiif kennan. Shawaa baatirraan warra Adaamatti buluu qaban Habashoota ollaa Adaamaa jiran ollaa asiin karaa qacamaa jedhama beektaa sanyuu gabayaam naa waan jedhamu jira Adaamatti yaa waan achi waan ta'eef qaaman beeka siigalee lafoota sanniin san uummata saniin as bulaa hin jedhaniin siigalaam yookaan mojotti yookaan Adaamatti bulaa hin jedhaniin. Deemaa Shankooraa Yohaannisitti lafa asii achi fagoo naannoo Amaara karaa aspaaltii nuun jirre keessa dhakaa keessa gad deema.
achi bula'aa jedhanii eegale. Kana waan taateefuyyuu lafa Oromoo yoo kennan muranii boruu lafa daangarra jiran naannoo biraatii kennuufi. Kuni ka godhame kan wanni hojjetamee lafarra jiru jechuu. Kanaafiyyuu kun dhaabatuu qaba. Osoo dinagdeef yookaan ammoo bulchiinsaaf yaadan ta'eeti akkuma Wallagga bardachiin guddoonu Baalee bar. Akkuma Wallagga bakka 4 taatetti silaa Baalees bakka 4 gochuu danda'an yoo fedhan bar. Osoo bulchiinsaaf ta'e. Yaa. Garuu bulchiinsa fi miti kaa. Kiiloomeetira fagaata sitti fakkaate. Kiiloomeetira 100 fagaata achirraa roobe. Kiiloomeetira 200 fi meeqa fagaata kun immoo jechuun garaagarummaa yoo xiqqaate kiiloomeetira 70 wayita osoo jiru achi gadi bulaa jiran. This means kuni karaa ittiin Oromoo walitti buusaniini waan ta'eefuyyuu waan hin eegamne jechuudha. Kun waan hin taanetu godhame. Siigale. Kanaafuu an kanaaf hin mormaan. Inumaayyuu rakkoo bulchiinsaa ni mata. Akkuma kun Shawaan bakka meeqaa Wallagga bakka meeqaa akkasumatti baasaniiti addatti wanti gochuu danda'an. Akkuma amma kun Baalee bahaa Baalee dhihaa wanti godhama akkasuma Baalee kaabaa jechuun danda'an. Kanaafuu malee fuudhanii dabarsaniitiin bakka hin taanetti uummata waan biraa keessa galchuuf waraana yeroo meeqa dabre ammas deebisaniitiin waan akka isan fiduuf. Dhugaadha. Sheemiidha waan hin eegamnetu ta'e. Kuni tooftaa ittiin bakka salphamatti Oromoo ijaaruuf farsiin diigamuu hin qabu. Kan irra dibaan feesisu siigale. Bakka maramaa lafti biraa naannoon biraan jiru ka walii kenna. Akkamitti achumatti deemanii Baalee marraa kutaa achiin gadi kutaa asiin ol kutan soow. Achirraan Somaaleetu fixataa asiin. Yaa kun akkasii Abdishaa gastii banaa jechaa jiran namni baay'een ka'aaree jira hafuuraa baafatanii banuufi. Bani rakkoon qabu. Eesh habiibi. Booda garuu gara Feesbuukaatiin baanaatis ni dhufta gara Feesbuukaatti wanti jedhu. Hin dhufu sirriitti dhufu. Eebade Baalee kiyyarraa hafa madda olaa butarraa eenyuuf. Akkasi. Ayyee. Muna thank you Muna. Galatoomii. An xiqqoo tureeti bara asirratti wanti jechuun gastii banuun feene kanumaan seene xiqqoo turee gara Facebook irratti waan deemuuf jedheetiin. Maddolaabus akkasii iddoo awwaalcha jeneraal Waaqoo guutuuti. Iddoo wagootonni meeqa achi keessaa bayanidha. Bakka hangafa burqaa Oromootaati. Kanaaf seenaa kee dabarsitee hin kennitu. Kutaan kamiyyuu ta'u jechuudha. Kanaaf waan kanarratti dubbachuuf yookaan wanti miti kun yookaan gandummaa si wal sin qabsiisu maaliif kun seenaa kee waan ta'eef bakka seenaa keetti dabarsee hin kennu jechuun gandummaa miti. Kanaafuu hundi keessanuu waan kanarraa dubbachuu. Har'a kana godhanii miti borammoo eegaa yoo fedhan machaaraan gara Baalee jalatti bultiidhaan achirraa kun daangaadhaami yoo fedhan jechuudha. Uummata walitti kaasan akkana godhanii kana ta'uun qabu kana mormuu qabna hundi keenya dura dhaabbachuu qabna. Nuk aman. Oye, Gifty. Ya Rabbi ya Zati. Kamu boleh sih network komanti. Kanaaf booda irra gara Feesbuukaatiin deemna. Feesbuuk irra caalaa TikTok kana caala Feesbuuk gara Feesbuukiitiin giftiitu. Thank you. Gara Feesbuukaatiin waan kana ka godhuu dandeenyu irra caala jechuun sagaleen keenyas ka dhagahamu gara Feesbuukaatiin yoo dubbanne. Feesbuuk irratti yoo hin seeniin gara Feesbuuk as TikTok kana laayivii amma daqiiqaa muraasa booda irraa badu yeroo ani bu'e laayivii kanarraa viidiyoo kana deebiteen argattu. Waan akkana kana dalaguun faayidaan qabu. Facebook irratti yoo sagalee taane garuu Facebook irra viidiyoon Facebook irra daleene akkasumatti ta'a. Warri kaadiree fi maalii kaabinee maaliin kun hundi ammoo Facebook fayyadaman. Facebook irra jiran.
Kanaaf Facebook irratti waan kana godhuun dirqama waan ta'eef hundi keessan gara Facebookaatiin warri sagalee ta'uu dandeenya jettanii yaaddan live videos ta'e kun ammoo post gochuu barruudhaanis ta'u waan dandeettaniin godhaa hin callisna. Callisnaan inni immoo uummanni callisee jira jedhanii bar amma nu tuqanii ilaalaa jiranii. Uummanni kun hin dubbatamoo hin dubbatu. Waan tokko godhaniiti gaafa ati waan san hin dubbatin yoo ati calliste yookaan namni lama sadi dubbateetiin kuwwan yoo use ay homaan fidanii uummanni callisee jira waan kana mormaan jiru jedhaniiti fuudhanii dhukkee sirraa kaasan. Abshir galatoon wal. Kanaaf akka isaan si tuqanii si ilaaluudhaaf godhan kanatti yoo ati calliste dhabdee si dhumatte callisuu hin qabdu. In callisammoo hin dubbatan ka jedhu chee godhuudhaaf isaan waan kana fidan.